Caalaa Caalaan jedhama. Kutaan ani baradhus kutaa kurnaffaadha. Kanan hojjedhe obstacle avoiding robot jedhamti. Robotiin kun akka self driving car yookiin immoo konkolaataa konkolaachisaa malee isa jedhamu san bakka buutee hojjechuu dandeessi. Anis kanan irraa ka'ee hojjedhe biyya keenya keessattis ta'e akka addunyaatti rakkoo balaa tiraafikaatiin dhufu keessaa tokko rakkoo dhala namaa uumuudhaanidha. Keessattuu amma fakkeenyaaf dhuganii oofuu, saffisa olaanaadhaan fiiguu, mallattoowwan tiraafikaa eeguu dadhabuun kun akka biyya keenyaattis ta'e akka addunyaatti rakkoo dhalli namaa uumuu keessaa isa tokkodha jedhee waan yaadeef isa roobootii kana hojjedhe jechaadha. Roobootiin kun immoo ofuma ishiitii daandii kana deemtee fixuu kan dandeessuu fi tiraafik loo yookiin seerota tiraafikaa sanillee rispeekti gochuu kan dandeessu yookiin eeguu kan dandeessudha jechaadha. Akka asirratti argamu kana irrattis immoo geetweey mataa ishii qabdi. Geetweeyin kunis immoo roobootii kana wajjin kominikeeshinii uumuudhaan eeyyama kennaaf jechaadha akka daandii kana keessa dabartuuf yookiin eeyyama gaafatee waan daandii kanarra deemuudhaaf ishiidhaaf barbaachisu hunda guutuu ishii erga mirkaneesseen booda geetweeyin kun eeyyama kenneefi dabarsaa jechaadha. Isa kana immoo balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti illee gahee guddaa taphata waan yaadeef. Biyya keenya keessattis ta'e addunyaa akka addunyaatti rakkoo balaa tiraafikaatiin dhufu keessaa rakkoo namaatiin warreen dhufanidha jechaadha. Rakkoo namaa warreen jennu kan akka dhuganii oofuu, saffisa olaanaadhaan fiiguu, mallattoowwan tiraafikaa kabajuu dadhabuun kun warreewwan balaa tiraafikaa kana ammeessan keessa yookiin parsentii olaanaa warreen qabatan isaanidha jechaadha. Isaan kanaaf hambisuudhaaf immoo konkolaataa konkolaachisaa malee deemu kana biyya keenyattis fiduun barbaachisaa waan ta'eef isa kana hojjechuu danda'eera jechaadha. Kalaqni kiyya kun akkuma argamu kana seensaroota sadii qaba. Seensaroonni kunis raayitii fi leeftii midiliidhaan qaba. Isaan kun lamaanuu seensaroonni kun lamaanuu akka garanattis garattis fageenya ishii eegdee akka deemtuu fi daandii bareedaa ta'e filachuudhaaf ishii gargaara. Konkolaattonni asirraan dhufanillee asirraa yoo dhufanillee fageenya jidduu isaanii eegdee kan intin jechuudha. Ishii fuuldura immoo warreewwan fuuldura roobootii kanaa jiran hunda kontirool gochuu kan dandeessuu fi isaan kana kan hojjetudha. As immoo ardiinoo ni jira. Ardiinoo yuunoon kun immoo signaalii seensaroota irraa fudhate kana signaalota kana fudhachuudhaan koomaandii kennaaf jechaadha sarvoo keenyaaf yookiin akka gommaatti isaan tajaajile kanaaf koomaandii godha jechaadha. Kana jechuun roobootii kana keessatti ardiinoon kun bireenii roobootii kanaa ta'e yookiin sammuu roobootii kanaa ta'e kan tajaajiludha. Isaan kanneen fayyadameera. Asirratti immoo bireedboordiin jira. Bireedboordii kana fayyadameef sarkiitiidhuma qofaaf yookiin humna ibsaa wal qunnamsiisuudhuma qofaaf kan fayyadamedha. Dhagaalee baatirii isaan kana ni qaba. Asittis gaafa laallu seensariin jira. Seensariin kun kan inni gargaaru roobootii kana wajjin kominikeeshinii akka uumu. Geetweeyin kun kominikeeshinii roobootii kana wajjin akka uumu kan gargaarudha. Itti dabalees immoo sarvoon ni jira. Sarvoon kun immoo banuu fi cufuu godhuuf kan gargaarudha jechaadha. Toora kanas immoo ardiinoon ni jira. Ardiinoon kun kominikeeshinii kana jidduu jiru uumuudhaaf kan gargaarudha. Warreen kana fayyadame jechaadha. Roobootiin kun akkuma argamu kana kombineeshinii haardweerii fi sooftiweeriidha jechaadha. Sooftiweeriin isaas immoo C++ laanguweejiidhaan kan barreeffame ni jiraata jechaadha. Kana dura roobootiiwwan hedduu hojjedheera. Kana duras warreen yeroo daa'imummaa kiyyarraa ka'ellee wantoota garaagaraa kan yaalaa ture jira. Gumiilee saayinsii fi teekinooloojii mana barumsaa keenya keessatti hirmaachuudhaan wantoota garaagaraa hojjechuuf yaalee ture jechaadha kana dura.
Fuulduratti immoo kanan yaade biyya keenya keessatti self driving kaariin kun ammana hin beekamu, garuu ani self driving kaarii kana gara riilitti fiduudhaaf baay'ee itti hojjechaa kanan jiruu fi akkuma beekamu roobootiin kun immoo space exploration keessatti akka rooveroota ta'ellee gargaaruu ni danda'a jechaadha roobootiin kun. Isa kanarrattis immoo ol guddisuudhaaf dhaabbatoota kanneen akka Geospatial Institute kana wajjin hojjedhee intini jechuudhaaf adeemsa irra jira jechaadha. Akka gara rooverootatti geggeessuudhaa fi space exploration keessatti riisarchii akka geggeessituuf irratti hojjechuu kan jiru. Feestivaalli kun nuuf baay'ee bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Keessattuu ijoolleen as keessatti hirmaatan wantoota garaagaraa, aayidiyaa garaagaraa waan qabaniif isaanillee walirraa barachuudhaaf illee baay'ee kan nu gargaaruu fi isa inni tokko beeku isarraallee fudhachuudhaan kalaqa keenya gara fuulduraatti guddisuu akka dandeenyu illee ni gargaara. Hariiroo nuti ijoollee wajjin qabnullee akkaataa hariiroo nama wajjin qabnullee cimsuu keessatti gahee guddaa qaba jedheen taphadha. Jalqaba irratti biyyi tokko guddina barbaadamu argamsiisuu kan barbaaddu yoo ta'e jalqaba irratti saayinsii fi teekinooloojii irratti fookas gootee hojjechuu qabdi jechaadha. Kanaafuu biyya guddattee arguu biyyattii keenya yookiin Itoophiyaa yookiin Oromiyaa guddisuuf barbaachisaa yoo ta'e saayinsii fi teekinooloojii keenya guddisuun dirqama jedhee yaada jechaadha. Kanaaf saayinsii fi teekinooloojii kana guddisuudhaaf immoo barattoonni bakkuma jiranitti gumiilee garaagaraa gumii mana barumsaa isaanii keessatti jiru waliin hojjechuudhaan kalaqoota garaagaraa yookiin saayinsii fi teekinooloojii warreen wal qabatan kana hojjechuudhaan bor biyya guddattee uumuu dandeenya jedhee yaada jechaadha. Kanaaf ijoolleen umurii kiyyarras jiran yookiin barattoonni akka Oromiyaattis jiran gumiilee garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan bor biyya guddattee uumuu yookiin Oromiyaa guddattee uumuun ni danda'ama jedhee yaada.